Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Iimoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaadaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Nagaa akkam jirtu hordoftoota Nagaat Ingilish baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Warroonni haarawaa taatanis chaanaaliin kun chaanaalii afaaniitii, chaanaalii barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Oromiffaa akkasumas afaan Amaariffaa irratti barattanidha jechuudha. Warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii ni barattan jechuudha. Okay, har'a maalin isinii qabadhee dhufe jechuudha. Jechoota lama baay'ee barbaachisoo ta'an maalidha isaanillee jettanii yoo yaaddan ammoo jechuudha akkuma asirratti argitan convenient fi comfortable kan jedhudha jechuudha. Convenient yoon fayyadamna, comfortable kan jedhu kanallee yoon fayyadam. Yeroo baay'ee namoota jechoonni lamaan kun wal harkaa dhahanii kanaafuu eessatti convenient fayyadamna, eessatti comfortable kan jedhu kana fayyadamna kan jedhu sirriitti ammaan booda isinin dhibu jechuudha. Maaliifii addaan akkaataan nuti addaan itti qoonnu har'a sirriitti kan adda baasuudha waan ta'eef jechuudha. Okay, kanaafuu amma chaanaalii kana keessatti viidiyoowwan hedduu viidiyoo 350 olitti hojjetamee jira. Seentaniitoo fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee gara afaan Ingiliffaa keessa sirriitti akka guddistan isin gargaara jechuudha. Okay. Amma garam deemnaa? Gara convenient kan jedhuuti jechuudha. Convenient kan jennu maali yoo ta'edha jechuudha. Wanti tokko yoo kan namatti tolu sa'aati amma fakkeenyaaf sa'aa ta'uu danda'a. Convenient kan jennu wanta yoo sitti tole jechuudha. Convenientidha yoo jenne toliisa isaati jechuudha. Sa'aa ta'uu danda'a, iddoo ta'uu danda'a. Garuu maalidhaa? Comfortableidhaan adda kan isa godhu jechuudha. Comfortable kan jedhu yoo ta'e maalidha? Physically feel kan goonu yoo ta'e. Fakkeenyaaf iddoon irra teechan comfortableidha jechuu dandeessan. Sa'aan kun garuu comfortableidhaan jettan jechuudha. Sa'aan wanta harkaan tuttuqamu yookaan fiizikaalii wanta fiil goonuu miti jechuudha. Wanta harkaan tuttuqamu waan hin ta'iniif wanta harkaan tuttuqamu yoo ta'e yookaan wanta irra teenyee qaama keenya tuttuqneetoo hubachuu dandeenyu yoo ta'e maal jenna jechuudha. Wanta akkasii wanta namatti tolu yoo ta'e comfortableidhaan jechuudha. Garuu sa'aa ta'uu danda'a. Sa'aan kun naaf mijataadha. Sa'aan kun natti tola. Yoo jechuu barbaadan convenientii fayyadamtan jechuudha. This time is comfortable for me hin jedhamu jechuudha. Comfortablein iddoodhaaf, locationii adda addaatiif convenientiin jechuudha. Iddoodhaaf convenient fayyadamuu dandeessanii, sa'aatiidhaafis convenient fayyadamuu dandeessan jechuudha. More yoo fakkeenyaa wallaalle ifa akka nuuf ta'us mee gara fakkeenyaa yaadeemnu. Okay, this chair is comfortable. This chair is comfortable. Chairiin kun namatti tola. Maaliif this chair is convenient hin jedhin? Maaliifii physically feel wanta goonuuf comfortable kan jedhu kana fayyadamnaa jennee jirra jechuudha. Comfortable yoo chair irra teenye qaama keenyan maal godhaa jirra jechuudha? Qaqqabaa jirra waan ta'eefu wanta qaama keenyan qaqqabaa jirru yoo ta'e maalii fayyadamna? Comfortable kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Physically feel kan goonu yoo ta'e jechuudha. This chair is comfortable. Okay. Kan lammaffaa immoo those must be comfortable shoes. Amma kopheellee kaawwanneetii miti kan laallu boodii keenya qaama keenya wal tuqa. Qaama keenya waan wal tuquufu comfortable namatti tola jechuu barbaanne comfortable kan jedhu kana fayyadamne jechuudha. Kopheewwan sunniin kan namatti tolan ta'uu qaban jechuuf kan sitti ta'u yookaan sitti tolu ta'uu qaba jechuun comfortable kan jedhu kana fayyadamne jechuudha. Maaliif comfortable kan jedhu fayyadamne? Physically feel goonaa yookaan ammoo qaamaan sirriitti wal tuttuqaatoo ilaalla waan ta'eef jechuudha. Okay, kan inni biraa immoo maal jedhaa? Gara sa'aa deemnama. Is 4 o'clock convenient for you?
is 4 o'clock convenient for you? Sa'aan 4 sitti ni tolaa? Sa'aan 4 sitti tolaa? Is 4 o'clock convenient for you? Sa'a 4tti sitti tolaa? Is 4 o'clock comfortable for you hin jedhamu jechuudha. Sa'aan 4 sitti tolaa jechuuf convenientii fayyadamne jechuudha. Maaliif sa'a waan ta'eef jechuudha asirratti. Fiizikaalii hin tuttuqne jechuudha. Sa'aatii hin tuttuqneetii miti. Wanta akkanumatti jirudha waan ta'eef tuttuqnee waan hin laanneef convenient sitti tolaa jechuuf. Is 4 o'clock convenient for you? Sa'aan 4 sitti tolaa? Sa'a 4 irratti sitti tolaa jechuu barbaadde. Is 4 o'clock convenient for you jetta jechuudha. Inni itti aanu immoo isumaaf deebii ta'uu danda'a. Sorry, 4 o'clock is not convenient for me. 4 o'clock is not convenient for me. Sa'aan 4 dhiifama sa'aan 4 natti hin tolu jedhee deebiseef jechuudha. Okay, inni biraa immoo this place is convenient for transportation. This place is convenient for transportation. Amma iddoodha immoo iddoodhaaf jechuudha. Iddoo yoo jennu amma iddoo harkaan tuttuqnee kan laalleetii miti jechuudha amma laala. Iddoo teenyuu fa'aa osoo hin taane amma iddoo tokko fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya? Convenient jennee jechuudha. Iddoo akkanumatti iddoon tokko lokeeshiniiwwan tokko namatti tolan jechuu barbaade comfortable hin jennu jechuudha. Comfortable kan jennu harkaan tuqnee irra teenyee fa'aa kan qaqqabnudha jechuudha. Amma garuu asirratti iddoo yaa jedhamu malee iddoo irra teenyetii miti jechuudha. Transportation aayidiyaan isaa kan biraate jechuudha. Maaliif convenient ta'e? Transportationiidhaaf kan jedhuudhaaf jechuudha. Okay. Exampleewwan biraati illee ni jiranii. Amma fakkeenyaaf akkuma asirratti ilaaltan the grocery store's convenient location makes shopping easy. The grocery store's convenient location makes shopping easy. Maal jechuudha? Bakki manni gurgurtaa nyaataa kun jiru bittaa salphaa taasisee jira. Bakki manni gurgurtaa nyaataa kun jiru iddoo mijataa jiraachuun isaa yookaan iddoo namatti tolu jiraachuun isaa maal taasisee jira jechuudha? Location makes shopping easy. Sirna gurgurtaa salphaa taasiseera jedhe jechuudha. The grocery jechuun iddoo nyaataa, stooriiwwan nyaataa jechuudha. Iddoo nyaanni itti gurguramu jechuudha. Convenientidha. Namatti kan tolu lokeeshiniin yoo jennu iddoodha. Makes shopping easy. Shopping easy godhe yookaan bittaaf gurgurtaa easy godhee salphaa godhee jechuudha. Okay, the second one is the comfortable seating in the doctor's office helped me relax. Lalam. The comfortable seating in the doctor's office helped me relax. Amma kun immoo biiroo doktoraa keessa teessoon mijataan biiroo doktoraa keessa jiru haaraa akkan galfadhu na gargaareera. Teessoo mijataan, teessoon namatti tolu. Comfortable seating. Teessoon namatti tolu biiroo doktoraa keessa jiru akkan relax godhu na gargaaree jira jechuudha. Maaliif irra taa'aa feel godha waan ta'eef comfortable kan jedhu fayyadamna. Okay, inni biraa immoo the online banking app offers convenient financial management. The online banking app offers convenient financial management. Amma asirratti illee maal fayyadamne jechuudha? Convenient kan jedhu fayyadamne. Aappiin baankii onlaayinii tajaajila faayinaansii maalidha? Mijataa ta'e kennaa. Aappiin the online banking app offers convenient financial management. Okay, aappiin baankii onlaayinii tajaajila faayinaansii mijataa namatti tolu kennaa jedha jechuudha. Okay, amma kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Viidiyoo yoo isinitti tole like gochuun irraanfatinaa. Warroonni haarawaa taatan subscribe godhaatoo mallattoo bilbilaa santuqaatoo ol kan jettura godhaa. Yaada keessan ni barbaannaa. Viidiyoo akkanaa isin yaa hojjetaman immoo kan jedhu lafa nuuf kaa'a jechuudha. Baay'ee isin jaalannaa. Nuuf jiraadhaa. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.
Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma.